Gaafitiyaan. Gaafin afuraffaan muslimni waaqeffataa fi kaafira fakkaatu takka hordofuu ni danda'e. Gaafii gaariidha. Muslimni nama amantii biroo fakkaatuu ni danda'a. Muslimni akkasuma ammas waaqeffatatti fakkaatuu ni danda'a. Hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Akka qaama mootummaa yaanni takka leenjiin isa kenname. Uffata poolisii, uffata haakimaa, uffata kanaa pirezidaantii, ajajaa kanaa dhibbaa laal melekkataa asirra jira laal koofiyyaarra jira kun dirqamatti foormii mootummaati akka hawaasni mootummaadha jee namni kun qaama mootummaati jee biyyarraa addatti isa beeku dirqamatti uffatuu qaba. Akka inni sun namarraa adda dalagaa adda qaba waan ta'eef adda ta'uun isarra jirutti. Isin muslimtoonni amantii tana rabbii dachii samiitii isin kenne hundarraa adda taatanii akkasum kabajuu qabu eenyummaa isaa ta'etti isin muslimtoota kanaaf uffataa fi bobbaa galaa nyaataa dhugaatii halkanii guyyaa aadaa rifaatu gammachuu hunda shar'ii rabbi irra deemuu qabda. Akka nama kaartaa harkaa qabu akka nama karoorri harka jiru nama masmarri harkaa bade jurjurree takka maraataa odoon ta'in akka nama masmarri harka jirutti bifa akkasiitiin ana jechuun muslima eenyummaa kiyya eeggatuun akka qaamni mootummaadhaa leenjii isa kennamte saniin deemuun isarratti dirqamatti anis leenjii tana rabbii dachii samiin na kennee nama kaanirraa addana godhee akkasiin tahuu qabaa. Kanaatu dirqama muslimaati. Hadiisaan akkam yoo jettan man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum hassanahu shaykhul albaanii namni ummata tokko fakkaate ummatuma sanirraayi sheikhul islaam ibnu teymiyaan kiyye namni kaafira fakkaate ni kafra jechuurra fassaramaa kun hadiisni namni waaqeffata fakkaate ni kafraa namni yahudaa nasaara fakkaate ni kafraa itti ni fakkaatanii kaafira fakkaatanii jahannam seenuu akka kana ifin eeggattanii akkana jechuudha. Namni ummata tokko fakkaate hukumii ummata sanii qabaa jee rabbiin. Akkasii nabi Muhammadiin nu himeka. Arrajulu alaa diini khaliilihi gurbaan amantii saahiba isaarra jiraata. Falyanzur ahadukum man yukhaalil. Tokkoon keessan haalaallatu nama saahiba godhatu nama jaalalloo godhatu haalaallatu. Ay sabboonummaa waleegalte qaama mokkam arrajulu alaa diini khaliilihi hadiisni kun sayyatu kan qabu arrajulu alaa diini khaliilihi isin namni faashinni isin hordoftan eenyuuf eenyu aboo faashinni isin hordoftan eenyu ayyaanaa fi aadaa fi bareeffannaa bobbaa galaa halkanii guyyaa uffataa dibataa namni isin hordoftan eenyu takbiir arrajulu alaa diini khaliilihi gurbaan amantii jaalalloosaa saahiba isaarra jiraata. Tokkoon keessan nama jaalalloo godhatu haa walii laallatuuhi. Lugaa arabitti kijaan as-saahib saadiqa duraa saahib siini qaboodaa. Shariiqa jechuun harkisa shanshalata namatti hidhee kabakkasan nama galchuu jechuudha. Odoomoo wajji deemanii gizee takka takka ja'anii darasaa isin keessa namni akkasiin jiru rabbi isin hin godhini ijoollee salaanne gandaa shariiqan odooma janiiti akkasitti jechuut deebi'a odooma janiiti akkas jechuut deebi'a odooma juuti booda ammas gana amnuma keessattuu taacoroo takka harka qabatee jechuut deebi'a booda odooma juuti salaata jammi salaata booda odooma juuti sheekha gizee takka takka haa ta'u akkuma jirtaa kootarra guusan walii jedhanii harkisanii suutatti harkaa fixanii amma hogguu dura galu masjiida galuu qabu. Akkuma galeen ijoollee jala bulee ijoolleen jala fincaante kaanis qasilaa haamman tana quraana buusee usuula eegale kana ijoollee xaara hin qabne jala irra akkuma ganda gala fiigaa dhaqeeni dibjee bakka xaara hin qabne irra achumaanis ofii isaa malee salaata. Guyyaa kaanis akka kaan ta'e saahibni suuta nama qabsiisa jawwaan saasan.
kaafiratti hin fakkaannu nama sii gadiin saayibinii takbiir akkana jechuudha.